دوبا دكتور أبي أستاني تلفونه خنا والباسنا كانت والباسني ناصر نانجي أمانة حواساتي سوجتشا akka gartee amma nuti kunno waan akkanaa kana gartee saamsangii taableetii fi telefoona gartee gaalaksii ayfoonii bibbitannee jirannu kan wallahi kanallee hin qabu naan jee waniin an fayyadamuun nookiyaa xiqqoo tanaa naan jee obboleessoo ani imimmaan ifi qabuu dadhabeetiin telefoona kiyya kaamma isin itti waraabu jiru kana fuudhee yaa doktor abiy obboleessoo ati telefoonni akkanaa siin hin malu hojii hedduu qabdaa waa barreessuu waa dubbisuu waa research godhuu waa qoratuu waa barbaaduudhaaf si barbaachisaati telefoona kiyya kana Samsung Galaxy 8 Note kana hunno fudhadhu mee haa wal jijjiirru hin jennee hodhoo kana fudhadhu hin jennu jechuudha telefoona kiyya fuudheetiin kanneef na harka dide shartii takkaanaan jechuudha yo ati telefoona malee kan deemne famaaf nan jee khana telefoona khana fudhadhuuti haya khi khana sirraan fudhanaan jee maaliif ati akka qullaan hafneef khiyya khana illee ani irraa fudhachuun dide jechuu min khaysaa khana irraa fudhachuu dide maalin jeeni yoo biyya galtuun jeen nookiyaa khi khana nama tokko harakkataa ha hin qabneef nookiyaa san khanni khiyya khana meenaa guddifadhu wanni nan qabustana tana fudhadhu nookiyaa kana fuudhiiti nama biraatiif naa kanniin jeen duba nama rakkataa biraa telefoona hin qabneef saniif naa kanniif hin jeen duba wallahi thumma wallah akka waan silaalee si argu jiru si dubbachuu jiru kanatti manaama sayyaada duba osoo waa takka irraa hin hir'isne telefoona inni khiyya kanninaaniif nookiyaa isaa atilleen kana guddifadhu naan jee aboo an humaan qabu telefoona malee deemus gabbeetiin khabiraa tokko laala khana fuudhiiti ati khiyyaas qabadhu khana nama biraatiif yoo Itoophiyaa galtu nama biraatiif na alaadhu kanniin jeen dubanchu akkasitti maal naan jee beeta aboo naasir akka malee na xiqqeessitee jee imimmaan gudda sik jeetti qabee ifinna qabee booya kaamil shamsuu asiin ta'a ustaad kaamil shamsuu doktor ustaad sheekh kaamil shamsuu ustaad sheekh doktor ahmadiin jabal ustaad sheekh yaasiin nuru asiin ta'a booya doktor abii ifinna qabee booyee anas na bochise jechuudha ani sik jeetiin akka nama gartee ilmaan irraa du'anitti akka namni firri irraa du'etti akka gartee nama subhaanallah anuu takka booyinsa akkasii jireenya kee keessatti booyeen beeku manaama san keessatti jechuudha itti booyee finna qabee inni ifiif eega booyee callisee booda callisee ani booyee adda dhaabuu dadhabee jechuudha Dr. Yaasiin Sheekh Nuruu jaan aboomee gurbaa kana daddafaa dhaqqabaa jaan ifinna qabee jira bara jarrini si nasusa budiste anuma warabu sente farra manamatti beeqiga Yaasiin Nuruu na gubbaa dhaabbatee na waraaba na waraabuu isaa eegallaan ifirraa hin callise baqa na waraabuu akka gizeen akkana garagalu ifaa flash lightii gartee telefoona kanamatti ifuu jiraame san agarraan ifirraa hin callise maaliif hin barbaachisu wanni jechuudha waraabbiyoon akkasaan barbaachisu jeetiin callisee jechuudha بود الرجاء سبحان الله حال مسنين هريب الرادم مكيج إخواني في الله دوبت هايتين تنتلي خباقية هايتين مالي منام نخون رب سبحانه وتعالى مالي في نجار سيسي مالي أمر تنجي إف ما في لبو متيجا فوت انتلو سنيجو مال تنمو التي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غافر رسول لي صحابة إسا غرا إتوبيا خنا ديما موتي bulchaa amaanaa qabu namni isa biratti miidhamne gartee nama kabaju mootii akkanaa jiraati najjaashi nama jaamu deemaadha abisiiniyaa tana dachii habashaa tana keessa deemaa jaamu hadiisa sanis xinxaleetiin fudhadhee ilaale akka warra rasuulii sallallahu alaihi wasallam guyyaa kana nun je'utti osoo doktor abiy nuti amantiin teenya adda taatus ta'uu baattusi akka waan nama rabbiin subhaanahu wa ta'ala amaanaa tiisuu rabbiin kanneefii gartee waan sammalee barruu gartee Ahmadiin Jabaliin dubbise amaanaa inni tiisuu keessaa jechuudha waan doktor Ahmadiin Jabal barruu inni barreesse keessaa maal ja'a waan taajabe keessaa doktor Ahmad Abii mumichi jechuudha awwaalcha abbaa isaatiif qondaaltonni mootummaa qaamni mootummaadhaa hojjettoonni mootummaadhaa ni deemna ja'anii xayyaaraa fi makiinaa adda addaatiin isaanii qophaa'anii jiran awwaalchaaf
Dr. Ahmad Abii maal je'in ani deemee abbaa koo awwaalchisa warri haftan hojii keessan itti fuufa ani nama hojii isaa seeraan hojjate akka booyicha kiyya dhufettiin lakkaayaa waan jedhaniif balala'iinsa ganamaatiis haqamee angowwonis ni hafan nutis hanga jimmaa xayyaaraan deemuuf kan turre makiinaan deemuuf halkan sa'aatii 10tti deemsa eegalee jira Dr. Ahmad Diin Jabal jechuudha. Maal si agarsiisa? Sababa wanni kun amma abbaan Ahmad Abii du'uun isaa waan dhuunfaa maatii isaati. Waan dhuunfaa maatii isaati. Sababa abbaa Dr. Ahmad Abii awwaalcha isaatiif laalchisee wal qabatee qondaaltonni qaamni mootummaa bahanii qabeenya hawaasaatiin makiinaa isaanii gaaza maallaqa hawaasaatiin guuttatanii shufeerri qabeenya hawaasaatiin kafalamee fi xayyaarri bahu kunis qabeenyi mootummaa irraa bahu kun qabeenya hawaasaati. Akka kun hin tuqamneef amaanaan tun akka tiifamtuuf waliigalaami taaziyaa hin guddisan shari'aan islaamaa taaziyaa hin guddistu. Akka waan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam gartee waan sunnaa rasuula irraa hubatee jiruu na fakkaata yoo ilaalu taaziyaa hin guddisan shari'a islaamaatti. Namni tokko du'ee awwaalanii sab imaana tasan booda warra hafesan lubbuu isaatiif yaadda'u duratti deemuu jireenya isaatti fufuu kana shari'aan islaamaa waan dhiyaamtu. Namni tokko du'ee gaddasaa gartee deemee sabri imaana namaan jechuun waan jiru akka danda'an qabeenya qabaniin waliif fidanii waliin onni ijaan qabeenya hawaasaa hin saaman. Maaltu agarsiise warri gartee charchiidhaan deemtan tahee warri gartee piroojeektii adda addaatiin masgiidaan deemtan bakka amantiitiin bakka hawaasummaatiin bakka hojii adda addaatiin deemtan tahee kana keessatti barumsa guddaa jira. Wanni dhuunfaadha waan dhuunfaadha waan qabeenya hawaasaa ilaalchisu waan dhuunfaa ofirratti gaggeessuun amaanaa diigurraa hiduba waliigalaa miti. So muummeen nama akkanaa tahuu manaamni kunis gartee feetu manaamni kijiba dhugaa je'ini ani garuu immoo dhugatti fasarradheetiin jira. Namni kuni nama dhugaadhaan hawaasaaf dhaabbate anaaf dhaabbate siif dhaabbate tahuu osoo rakkoon karaa walloo keessa jirtu osoo rakkoon baqattootaa jirtu osoo rakkoon naannoo dirree dhawaa keessa jirtu finfinnee keessa jirtu karaa gartee wallaggaa keessa jirtu osoo rakkoon karaa gartee booranaa keessa jirtu rakkoon dhibbi takka osoo jirtu Dr. Ahmad Abii muummichi ministeera Itoophiyaa haga dandahutti haga akka nama tokkotti waan dandahu rabbi waan isaa laafise godhaa jira. Namni kun ni qomatama ni qomatama nama ajjechaa biyya keessatti wal ajjeesuuf ni qomatama garuu isa qofaa miti kamatu mootummaan Ameerikaa irra gartee jabeenyaan qabeenyaan tujjaarummaadhaan qabeenyaan humna waraanaatiin eegumsaan Ameerikaan addunyaarra namni isirra qabeenya qabu hin jiru gara gartee waraana biyyaa qabaachuudhaan meeshaa waraanaa qabaachuudhaan Ameerikaa keessatti guyyaarra nama meeqaatu ajjeefama beekta mana meeqaatu saamama beekta Ameerikaa tana keessa qofatti 2017 bara tokko dura jechuudha 2018 fi 2019 keessa jirra 2018 irra utaali 2017 dabare statistics reportii FBI dabarseen deemiti dubbisi website isaan argati FBI Ameerikaa jechuun waan isaan mariisan nama 17,000 oltuutu amata san qofa keessatti ajjeefame duba namni nagayaa jaarsaa fi jaartiin ilmoon abbaan ollaan hawaasni nama 17,000 Ameerikaa tana keessatti ajjeefame. Eenyu wal ajjeesu hawaasa wal fixa. Ollaatu wal ajjeesa. Abbaa fi ilmootu wal ajjeesa. Gandaatu wal ajjeesa. Kuni mootummaan qabeenya qaba, waraana qaba, tiisitee qaba. Akkamitti namni 17,000 du'a amata tokko keessatti Ameerikaa guutuu tana keessatti jechuudha. Mootummaan haga inni godhuu danda'utu jira. Eegas booda we have to be police for ourselves. Nuti mataan keenya poolisaa hoggantoota ta'uu danda'uu qabna. Lubbuu tiyya ani namarraa tiisuu danda'uu qaba. Ollaan lubbuu isaa bira dabree ollaa isaa tiisuu danda'uu qaba. Nutummaa wal tiisuu danda'uu qabna. Namni tokko mootummaan tokko bulchaan tokko haga inni godhuu danda'utu jira. Waan inni itti qaaqamu jira. Hin qaaqina jechuudha miti. Garuu immoo wanni naagalee jiru obboleen Islaamaa yeroo gargarii anis rakkoo namni ama warri hedduu qaaqanu kun hedduu beeta warri hedduu banuun bulchiinsa mana keenyaatu bulchuu dadhabnee jira.
ilmaan 12 18 namni qabu ilmaan 18 kun bifti isaanii takka osoo taatu yeroo gargari amalli isaanii wal dhabdi. Amalli isaanii akkaataan itti ilaalu laba. Abbaan ilmaan 18 kana akka fedhetti bulchuu hin danda'u. Walii gallaami. Namu amalli wal dhaba. So namtichaan tokkichaan kuni ummata guutuu Itoophiyaa akka fedhiisatti akka dimokiraasii baansantti jiraachuudhaaf yeroo fudhata. Namni osoo gartee mootummaa hin qeeqne dura mootummaa onnee isaa keessatti dhaabuu qaba. Walii gallaami. Dura ani mootummaa onnee kiyya keessatti argamsiisuu danda'uun qaba. Jibbinsaa fi qudhaa dhabuu fi hisdummaa fi waltuffii fi gandaa wal qooduu fi amantii wal qooduu fi sabaa sablummaadhaan adda wal baasuu dhiisee qeeroo irraa barachuu danda'uu qabna. Waan addunyaan taajabde keessaa dil'arraa qeerroon karaa nagayaatiin bilisummaa argamsiiste rabbiin fuudhee isaan irratti sababaa godhe mahayyii irratti addunyaan ila ammaa they are very surprised. Addunyaan guutuun qeerroo irraa teessee haasooti. Kitaaba irraa barreeffamaa jira. Sudaan fudhadhuu ilaali. Mootummaan waraanii nama guyyarraa ajjeesaa jira. Kana qeerroo ta'anii gisee walitti mizaananii ilaalan. Ijipti fudhadhuu ilaali. Liibiyaa fudhadhuu ilaali. Biyya adda addaa fudhadhuu ilaali. Maal qeerroon addunyaan maal taajabde? Karaa nagayaatiin isaan sochiin wal dhageehuun dhakaa darbuu maletti bombii takka facaasuu maletti dhukaasa takka banuu maletti nagayaan masaraa mootummaa Itoophiyaa keessaa ilmi Oromoo Dr. Ahmad Abiy muumicha ministeera Itoophiyaa ta'ee bulchuun kuni waan rabbiidhaaf galata guddaa galchuun irraa eegamu duraan dursee. Lubbuun hedduun dhumtus akka hawaasa addunyaatti lubbuun hedduun irraa dhumaan jirtu. Karaa nagayaatiin soso'aa jirra beekaa. Naa obsa. Maali? Dr. Ahmad Abiy waan inni jechuu barbaadeef karaa nagayaan qeerroon nagee fiddee kana itti fayyadamee duraan dursee Eertiraa dhaqee dubbisuun isaa qarooma. Wayyaaneetti karaa cufuudhaaf aduwwii wayyaaneedhaa deemee xalaata wayyaaneedhaa fira godhatuun isaa kuni bilchiinsa siyaasaati. Bilchiinsa qarummaa qabaachuuti. Kun duraan dursee. Duraan dursee isaan fakkaatee Tigree ta'ee isaanii waliin jiraachuun Tigree irraa fuudhuun isaa afaan Tigree barachuun isaa kuni siyaasa if danda'e duraan dursee. Ummata ija argaa qabduun haa laallu fageessinee haa laallu isaan fakkaatee isaan keessa jiraatee Tigree irraa isaan irraa fuudhuun isaa afaan isaanii barachuun isaa Rasuulli Rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhe deemaatii afaan Yahudaatillee baradhaadhaa jedhe. Mistirii fi iccitii ummata Yahudaallee baruudhaaf nama sirratti gartee yaadu nama sirratti gartee mari'atu marii isaanii san hubatuudhaaf waan isaan sirratti mari'atan hubatuudhaaf afaan ummata isaanii beekuutu sirra jira. Akka aangoo fudhateen akka aangoo irratti ol baheen Eertiraa dhaqe Isaayaas wajjin nagee uume waan amata 20 Itoophiyaan isaan jidduu rakkoo jiraa turte nagee uume. Kuni maali? Ummata wayyaanetti dhiphisurraahi karaa cufurraahi dura ollaa isaa wal qixxeeffate deebi'ee Suudaan dhaqe deebi'ee Ijipti dhaqe deebi'ee Su'uudii dhaqe deebi'ee Suudaanii mareechaa jira ammallee guyyaa irraa tana jechuudha. Soomaaliyaa dhaqe olloota isaa kana waliin mari'atuun nagee uumuun jaalalaa fi kabajaa isaan jidduu argamsiisuun wayyaanetti karaa dhiphisurraahi. Qabeenya wayyaaneen qabduun meeshaa wayyaanee qabduun yoo akka isaan gartee jiran kanaan qabeenya saniin mootummaa kanaa wajji wal galan ammallee Itoophiyaa shororkeessuun hin oolamurra. Walii gallaami karaa itti dhiphise deebi'e karaa kotroobaandii bane karaa gartee isaan doolaara sharafatanii doolaara hedduu walitti qabatan kana duraan dursee maallaqa isaan irratti jijjiiruuf karoora godhee labsallee godhe. Maalleen yeroo gabaabaa akka jijjiiramuuf deemullee Itoophiyaan karoora godhaa jirti. Irratti hojjechaa jirti. Maallaqa doolaara isaan qabatanii ta'an kanaa fi maallaqa Itoophiyaa isaan saamanii ta'an kana irratti gartee balleessuudhaaf gartee ummata sirnaan karaa nagayaatiin sharafachuu danda'u sharafaafii jiran. Kaan immoo akka maalleenii kun irratti baduuf wayyaaniin akka gartee itti dhiphatuuf karaa kotroobaandillee banan jechuudha. Kuni maal si garsiisa? Qaroomaa fi nuti waa gari negatiivuma attaak goonee dubbachuu jirra malee waa'ee muumicharraa
dalagaan inni hojjechaa jiru dalagaa akkana laayyuutti laalamti dubbatamtu miti waan guddaa hojjechaa jira nama kana kabajuun nama kana gartee ulfina isaa beekuun nurra akka malee barbaachisaadha haga dandeenyu laa xaa'ata limakhluuqin fi macsiyati llaahi rasuul sallallahu alaihi wasallam nama tokko yoonni dogoggora irratti si ajaje karaa dogoggora irratti ajajaa fudhachuun dhoowwaadha namni dogoggora irratti si ajaju yoommoo hatta hoggana amantii kiristaanaa qabaatee amantii yahudaallee qabaatee amantii waaqeffataallee yoo qabaate yoo inni haqa irratti si hoggane yoo inni haqa irratti si ajaje amrii ajaja isaa fudhachuun akka shari'a islaamaatti dirqama nurra jiru duba yoo inni daangaa nutti hin bahin yoo karaa haraamitti nun ajajin miidhama irratti nun ajajin Dr. Ahmad Abiy ajaja isaa fudhannee yoo waan bu'aa hawaasaa fi biyyaaf qabu irratti gabroota rabbiitii fi gabbartii rabbii irratti waan bu'aa nuu qabu nageewummaa keenya irratti waan bu'aa nuu qabu hawaasummaa keenya irratti waan bu'aa nuu qabu qabeenya keenya irratti waan bu'aa nuu qabu tokkummaa keenya irratti waan bu'aa nuu qabu jiruu jireenya keenya irratti addunyaa akhiraa keenya irratti waan bu'aa nuu qabu ajaja isaa fudhannee jala deemuun dirqama xiqqaa fi guddaa lammii Itoophiyaa hundaati duba haga namni kun wasanaa hin bahin dhiiga namaa gadi naqin nama hin saamin nama hin ajjeesin nama hidhaan hin hidhin badii irratti gartee nama kakaasin haqa irratti ummata safuu fi jaalalaa fi tokkummaa fi kabaja irratti nun deemaa jiruun isa jala faana buunee deemuun barbaachisaadha akka malee waan inni dalaguuf onnee isaa rabbii qofaatu beeka onnee isaa namni beeku hin jiru akkana naaf fakkaata jennee dubbachaa ooluun zanni itti badaa ooluun dhugumatti dhaabbatuu qaba chaaptara san fixuu qabdan warri aktivistoonni gaangistaroonni gariin aktivistoota jedhee maqaa aktivistootaatiin hammeenya Dr. Muummicha dubbachuudhaan hammeenya uummata siyaasa keenya dubbachuudhaan foloora heddummeeffatuudhaaf beekamtii argatuudhaaf warri safuun qabne asirratti gabbahee waan taane uummata karaa biratti gartee ilaalcha karaa biratti ofaa jiru rabbii keessan sodaadha isin jenna aktivistoonni dhugaa dubbatu irratti nama nagee irratti tiisuu irratti nagee irratti wal kakaasu tokkummaa irratti gogaas rabbiin ammallee beekumsaa fi fayyaa isin haa dabalu ilmi isin haa dabalu imaana isin haa dabalu isin jenna warri immoo hawaasa walitti busheessaa jirtan warri afaan gartee hamaa dubbatuudhaan beekamtii fi gurra barbaadan rabbii keessan sodaadha isin jenna Facebook irraa wanni argattan hin jiru yaa'iin Facebook dhaabbachuu danda'uu qabdi lafatti gabbuunee wal gorfachuu danda'uu qabna Facebook barratti gabbaanee hatta yoo badillee garree wal qaaquun aduwwii keenyaaf irree ta'uudha aduwwii keenyaaf ibidda isaan qabsiisan irratti gaaza naquudha aduwwii keenyaaf karaa banuudha ilma abbaan gartee maaliin darbate jaan ambitii akkam gootii jaan akkasi jechuudha kanaafuu tadi'aarraa dogoggorree wallaala keenyaan tahee xiqqeenya bakkumsa keenyaatiin tahee tan dubbannee tadi'aarraa dogoggorree namallee dogoggorsiisneef hawaasa onneetii jabaneetiin dhiifama isin gaafadha waliigala xiqqaa guddaa keessan dhiifama akka nu gaafattan tana booda immoo waan safuu qaba waan tokkummaa waan sabaa sablammoota gartee walitti firoomsa waan xiqqaa keenya wal nu jaalachisee wal nu kabachiisa tokkummaa keenya cimsa irratti akka hojjennu hadaraan isinii dhaamatu waa ummata namni ni dogoggora namni ليس العيب أن نخطأ ولكن العيب استمرار على الخطأ جان يرو دراتي في نمني دوغورون سفود أبو دامتي تكينيا متي كاني دامتي نمني يرو دراتي دوغورون تكا دوغوري لما دوغورون سدي دوغورون تكينيا جتشون دوغوري جتشون كاني راجتشون سني تكينيا دل أرارا براتشو دندهو كامنا خرا نجياتي موميتشا نون ديما جرو خنا أدوي خينيا تلاتة خينيا نما فرقور اتشا جرو خنا هاگه دندهوتي waan danda'u godhaa jira nuti immoo kota kutatti naannootti qeesin akka qeesitti aktiivistiin akka aktiivistitti beekaan akka beekatti caalimni akka caalimatti sheeni akka sheekatti darasaan akka darasatti haati ilmaanii akka haadha ilmaanitti abbaan ilmaanii akka ilmaanitti qotee bulaan akka qotee bulatti barsiisaan akka barsiisatti hojjetaan akka hojjetatti walii galaami barsiisaan akka barsiisatti